waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoota chaanaalii kanaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii guyyaarraan kan nu ga'e galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Guyyaa kana yaadatamanii kan oolan ayyaana qulqulloota raajota irraa eebba isaanii Waaqayyoon nurraa bulchu akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti waqtiin amma keessa jirru kun egaa waqtii Faasikaa tibbana du'aa ka'umsaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos amma guyyaa 50ffaatti egaa hin nyaannaa, soomni hin jiru, saganni hin jiru jecha. Egaa waqtii kana keessa wantoota nuti dagachuu hin qabnee fi irraanfatamuu hin qabne akkuma beekamu lubbuun yeroo hundumaa sooma, sagada ni barbaaddi. Foon immoo yeroo hundumaa nyaachuu, uffachuu, rafuu, jiraachuu fedha isaa kana barbaada jecha. Yeroo baay'ee soomii hiikaa gaafa jedhamu maal maaltu hiikama, maal maaltu hin hiikamu, maal maal hojjechuu qabna, maal maal hojjechuu hin qabnu kan jedhu sana yaaduun nurra jira. Mee hunda dursa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 irratti jecha jiru kaasnee erga ilaalleen booda gara yaada kootti deebina jecha. Maal jedha innis? Nyaanni garuu gara Waaqayyootti nu hin dhiyeessu. Yoo nyaachuu baannes homaa nu hin miidhu. Yoo nyaannes yoo nyaachuu baannes nuuf hin bu'u jechuudhaan yaada kana ka'umsa godhannee nyaachuu keenya, dhuguu keenya, bashannanuu keenya, uffachuu keenya, rafuu keenya, ka'uu keenyaatiin faayidaa nuti arganu tokkollee hin jiru. Kun gammachuu fooniitiif ta'uu danda'a, foon gammachiisuu danda'a, foonitti toluu danda'a, fooniif mijachuu danda'a. Lubbuu keenyaaf garuu wanta nu fayyadu tokko illee hin jiru. Tsoomiin hiikame gaafa jedhamu nama baay'ee sammuusaa keessa kan dhufu akka barbaanne dhugnee machaa'u, akka barbaanne cubbuu hojjechuu, akka barbaanne sagaagaluu, akka barbaanne hamachuu, yeroo soomiin hin jirre wantoota hojjechuu hin malle hundumaa akka dhorkamnu, gaafa soomiin hiikame immoo hamii, sagaagala, cubbuuwwan garaagaraa walumaan waan hiikamu fakkaata. Yeroo soomii keenya keessas waan gaarii qofa akka raawwannu malee waan badaa akka raawwannu hin eeyyamamu. Namoonni tokko tokko, haadholiin tokko tokko, abbooliin tokko tokko yeroo dubbatan hin dhageenye. Amma soomii keessan jira, soomiin kun haa hiikkatu. Amma yeroon koo yeroo sagadaati, saganni koo haa xumuramuuti wallaallaa kan jedhan jiru. Kana jechuun gaafa soomiin hiikkatuun booda akka barbaadan ta'u jechuudha. Sagaagalaaf kana haala mijeeffatan jiru. Namoonni sagaagalaaf gaafa isaan affeeran qoyamba tsoomiidha, tsoomiin haa hiikkatuuti hin sagaagallaa kan jedhan hin dhabaman. Maatiiwwan Waaqayyo, gochoonni akkasii kun Waaqayyo hin barbaadu, Waaqayyo hin jaalan. Hojiin Waaqayyoo fuulduratti fudhatama hin qabne hunduu tsoomii. Tsoomii jechuun akkuma beekamu nyaata dhugaatii qofa dhiisotoo hin ta'in yaada badaa, gochaa badaa, adeemsa badaa of sirreessanii deddeebi'uudha. Amma hin nyaatama, amma hin dhugama, amma hin sirbama, amma hin bashannanama. Kun dhugumatti
kiristaana nama hin jechisiisu. Kiristaana nama hin jechisiisu. Kiristaan yeroo soomiin jiru sin sooma, yeroo soomiin hin jirre sin sooma. Kiristaanni yeroo soomii wanta irraa hin dhorkamne hundumaa hin raawwatu, yeroo soomiin hin jirres immoo wanta irraa hin barbaadamne hundumaa hin raawwatu. Kana hin dhugaan jiru. Dhugaan jiru kana. Yeroo soomii maal dhiisuu qabna? Beekamaadha. Yeroo soomiin hin jirres maal dhiisuu qabna? Beekamaadha. Yeroo soomiin hiikkatu kana akka nyaannu akka dhugnu yoo eeyyamame iyyuu nyaanni keenya dhugaatiin keenya daangaa qabaachuu qaba. Hanga qabaachuu qaba. Tilmaama qabaachuu qaba. Callisnee akkuma booyyee kanarraas sanarraas waanuma agarre kana hundumaa fuuna yoo ta'e, hin kadhannu yoo ta'e, mana kiristaanaa hin deemnu yoo ta'e, hin qaddasiisnu yoo ta'e, wangeela hin barannu yoo ta'e, soomii hiikuun keenya duwwaan. Yeroo soomni jiraatu bichaa kiristaana fakkaanne, yeroo soomiin hiikkatu bineensa taana yoo ta'e, hojii bineensummaa hojjenna, hojii shiftummaa hojjenna yoo ta'e, kun barbaachisaa miti jechaadha. Maal jedha seetan ammasii tokkoffaa Qorontos 8:13 irratti immoo kanaatiif nyaanni obboleessa koo yoo ni dogongorsa ta'e hanga bara baraatti foon illee hin nyaadhu. Kana jechuun nyaannee dhugunnee machoofnee quufnee obboleessa keenya miina yoo ta'e, dhiiga dhangalaasna yoo ta'e, lafee cabsina yoo ta'e, hin sagaagalla yoo ta'e kun barbaachisaa miti jecha. Keessumaa biyya keenya raasaa kan jiru hafuura sagaagalaati. Hafuura sagaagalaa abbaan warraa haadha warraa kaa'ee kan biraa waliin sagaagala. Haati warraa abbaa warraa keessee kan biraa waliin sagaagalti. Iji keenya hin quufu, yaadni keenya hin quufu. Tokkoon murtoofne akka Abrahaamii fi Saaraa, akka Addaamii fi Hewaan jiraachuu danda'an jirudha baay'een keenya. Kaachuudhuma adeemsa bineensa ala ta'e ilmi namaa sagaagalaan kufee harfaa'ee xuraa'ee dhiirri kabaja qabdu dubarti kabaja qabu gaa'ilaan dura kabajni hin jiru, gaa'ila keetti kabajni hin jiru, sodaan waaqayyoo hin jiru, ulfinni waaqayyoo hin jiru. Baay'inni dhugaatii fi nyaachaa Looxi maal akka godhe agarreera. Esaawun maal akka godhe beekna. Esaawu hangafummaa isaa nyaataa jedhee gurgura. Looxi sadarkaa ijoollee isaa waliin ciisu kan ga'e machiidha. Humnaa ol dhuguudha. Kun dagatamuu hin qabu. Yeroo soomiin hin jirre, yeroo amma nuti hin soomne kadhachuun, humnaa ol nyaachuu dhiisuun, daangaatti godhachuun barbaachisaadha. Baay'een isaanii amma soomiin hin jiru sagaagalee hatee hamachiisee waan barbaade godhee gaafa soomiin dhufe gaabbii galanoo. Ammadha of qopheessuun. Soomiin sanee ji'aan booda hin gala. Ji'a har'aan booda hin gala. Soomiin sanee dhufuun dura amma of qopheessuudha. Amma raawwachuudhaafis raawwachuu dhiisuufis eeyyamummaa qaba. Jireenyi kiristaanummaa yeroo hundumaa tsoomiidha jecha. Dubbiin keenya tsoomii ta'uu qaba. Yaadni keenya tsoomii ta'uu qaba. Adeemsi keenya tsoomii ta'uu qaba. Soomiin yoo jiraates jiraachuu baatus wanta hamaa wanta badaarra of deebi'u. Kan hin ta'u taanaan baay'ee rakkisaadha jecha. Ammas Roomee boqonnaa 14 irratti guyyaa kan kabaju gooftaaf jedheetu kabaja. Kan nyaatus Waaqayyoo galateeffata. Gooftaadha jedheefis nyaata. Kan hin nyaanneef immoo gooftaadha jedheefis hin nyaatu.
waaqayyoon ni galateeffata jedheetu nyaacha keenya keessatti waaqayyoon galateeffachuu yeroo soominii kamuu waaqayyoo galateeffachuu akka nurra jiru nyaata keessa galanni waaqayyoo akka jiru asirraati baruun barbaachisaadha maatiiwwan waaqayyo. yoomillee sagaagalli hin eeyyamamu yoomillee sagaagalli hin eeyyamamu hanni hamiin hamaa yaaduun hamaa gochuun hamaa dubbachuun kun yoomuu soomi nyaata qofaami sammuun ofii yoomuu soomuu qaba jireenyi kiristaanummaa yoomuu soomi akka feete akka jiraannuuf hin uumamne dachee kana keessa gaafa jirtan rakkoo qabdu bamirsaan laachuu makana allabbaachuu ni jedhu kun dadhabbina baay'ee jira rakkoo baay'ee jira qorumsa baay'ee jira san injifachuu mo'achuu danda'u malu yoo kanan taane yeroo soomne yeroo soomin hiikkatu waliin hiikna yoo ta'e kun hiikkaa nuuf hin qabu. Namni baay'een sooma dhiise sagada dhiise soomin sana yoomiidhaan makanse yoomii gala soomin gaabbiin gala jedheeru yaani kanaasaa hojjetu xurura guyyaa isa gaafachuun gaariidha garuu nyaata waliin sooma hiikaa waliin cubbuutti gallee cubbuu raawwanne cubbuutu akka waan nuuf eeyyamametti warreen yaadnu jirra sagaagalli soomni hanni waan waliin eeyyamame fakkaata machaanii kufuun wal irratti kaka'uun kun wal jibbuun kun nama irratti daba yaaduun kun waa'ee namaa mari'achuun kun maqaa nama xureessuun kun maqaa nama balleessuun kun waan hiikkate fakkaata garuu abbooliin keenya tokko soominaa hiikkatu walagarraa jedhan jiru kun akka hin barbaachisne hundumti keenya baruun barbaachisaadha. Kanaatiif egaa soomii kana keessa kana dagachuu yeroo soomiin hin jirre kana kadhachuu dagachuu hin qabnu hojii gaarummaa hojjechuu dagachuu hin qabnu nyaata dhugaatiin nuuf eeyyamame sunuu daangaa qabaachuu qaba. Humnaa ol dhugnee machoofnee kufuu namaa walitti bu'u sagaagaloo ta'uu hin ta'itiin nyaata xiqqoo nyaannee kadhannaas godhannee waaqayyo waliin jiraachuudha malee nyaata qofaa dhugaatii qofaa harree namaa walitti bu'u xaarmusii walitti darbachuu wal buruqsuu wal ajjeesuu waan akka hin taane beekne seera kana baruun barbaachisaadha. Soomiin har'as jira. Soomiin har'as hin soomamu. Cubbuun har'as hin soomamu. Hamiin har'as hin soomamu. Sagaagalli har'as hin soomamu. Kun yoomiyyuu soomamaadha. Yoomiyyuu hin hiikamu. Yoomiyyuu hin eeyyamamu. Waan ta'eef waan akkasirraa of deebisuu barbaachisaadha. Kan nu barse kan nu gorsi waaqa abbootii keenyaaf galanni haa ta'u nu haa ta'u.